Ashama akkam jirtu yeroo hedduu gaa sooshaal miidiyaan yuutuubii dabalatee namoonni hedduun bashannanaaf itti fayyadamu. Isin immoo barnoota waa'ee fayyaa daa'immanii, guddisa daa'immanii akkasumas immoo fayyaa haadholii dhaggeeffachuuf sabiskiraayib gootanii hordofaa jirtaniif hedduu galatoomaan jedha. Barnoota nama qabadhee jiru gaaffii karaa koomentii naa dhufe karaa koomentii yuutuubii. Armikoo ergan da'ee hoosisuu jalqabe erga ji'a lamaan darbeetii na dhukkubaa sababa maalii ta'uu danda'a kan jedhudha. Mee akka waliigalaatti wanti kun namoota tokko lama qofa osoo hin ta'in dubartoota hedduu biratti waan mul'atuuf dhukkubbii harmaa dubartoota harma hoosanii kan jedhu akka kanaattiin qabadhee jira. Mee hanga dhumaatti hordofaa waan hedduu irraa barattuun jedha. Dubartoota daa'ima harma hoosisan keessaa persentaa 8 kan ta'an yeroo harma hoosisan dhukkubbii harmaa cimaa kan qabanidha. Akkasumas immoo dubartoota harma hoosisan keessaa persentaa 54 kan ta'an hanga ta'e diskomfortii dhukkubbii hanga ta'e ni qabaatu jedhamee yaadama. Kanaafuu dubartoota harma hoosisan biratti dhukkubbii harmaa qabaachuun koominiidha jechuudha. Dubartoota hedduu qaba wanta kana. Haa ta'u malee hedduun isaa kan mana yaalaa hin geessine akkasumas kan tiriitmentii hin barbaannedha. Ofuma isaa deebi'ee kan dhiisudha jechuudha. Haa ta'u malee hedduun isaanii akkuma nama jedhee gargaarsa sirrii ta'e argannaan kan fooyya'anidha. Akkasumas immoo ofumaa na dhiisa jedhanii ofirratti ilaaluurra nama waa'ee kanaa ogummaa qabu keessumaa lactational consultants mariisanii dafanii furmaata argachuun gaariidha. Yeroo hedduu dhukkubaa tureennaan isaan dhukkubaa tureennaan diskomfortii tuumaa tureennaan kanneen harma hoosisuu dhiisuufuu dirqaman jiru jechuudha. Kanaafuu hedduun isaa waa ta'e sirreessuudhaan waan salphaadhaan kan tiriit ta'uudha kan dhiisudha. Haa ta'u malee dubartoonni hedduun immoo ofirratti ilaaluudhaan har'a boorna dhiisa kun noormaal jechuudhaan yeroo hedduu yeroo harma hoosisan kan baay'ee isaan dhukkubu jiru jechuudha. Kanaafuu osoo isaan dhukkuba harma hoosisuurra sooluushinii nama ogummaa kanaa qabu mariisanii waa fudhachuun sirreessuun barbaachisaadha jechuudha. Akkasumas immoo barnoota kan hordofanii amma ta'e fooyyessuu ni danda'u jedhee yaada. Dubartoota harma hoosisan biratti dhukkubbii harmaa maaltu fida jennee yoo ilaalle waa tokko lama qofa miti kan dhukkubbii harmaa fidu dubartoota harma hoosisan biratti wantoota 4-5 kan ta'antu jiru. Isaan keessa kan jalqabaa harmi aannaniin yeroo guutu kan breast engorgement jedhaman kuni harma aannaniin yeroo guutu dhukkubbii harmaa qabaachuun koominiidha. Harma aannaniin akka guutu kanneen taasisan wantoota adda addaa jiru. Sababa adda addaatiin harmi aannanii yeroo guutu dhukkubbii qabaata. Keessumaa ji'a muraasa jalqabaa daa'imman sirriitti aannan harma sana keessaa fixanii waan hin ooneef harmi sun aannan hanga ta'e qabatee waan hafuuf dhukkubbii qabaachuu danda'a dafee guutuudhaan. Kun egaa dubartoota muraasa qofa birattidha. Dubartoota amma ta'e biratti immoo harmi isaanii ofumaayyuu daa'imaaf kan ga'uyyuu kan aannan hin oomishne jiru. Haa ta'u malee dubartoota tokko tokko biratti daa'imni sirriitti keessaa fixuu dhabuudhaan egaa ji'a tokko ji'a lama jalqabaa daa'imni sirriitti jabaatee harma hodhee keessaan fixu waan ta'eef harmi harmaa guutee isaan dhukkubuu danda'a. Akkasumas immoo kan beekuu qabnu rakkoo inni guddaan akkaataa itti haati teessee hoosiftuu fi daa'ima harma afaan keessuu yoo rakkoo qabaate harmi dafee guutee yookaan daa'imni yeroo hodhu keessaan fixee hafuu danda'a. Kanaan dura barnoota jedheen ture akkaataa itti dubartoonni taa'anii daa'ima harma hoosuu qabanii fi harma isaanii daa'ima afaan kaa'uu qaban kan jedhu. Kun yeroo hedduu misteekii guddaa akka daa'imman aannan harma ga'an arganne akkasumas immoo yeroo hedduu dubartoonni harmi koo aannan hin qabu jedhu. Harmi isaanii aannan dhabee osoo hin ta'in akkaataa itti taa'anii hoosanii fi akkaataa itti daa'imni harma afaan kaawwate sirrii miti malee harmi dubartoota hedduu daa'ima isaaniif kan gahaa ta'edha. Kanaafuu akkaataa itti daa'ima taa'anii harma hoosaniif daa'ima harma afaan kaa'an sirriitti beekuun waan murteessaadha. Dubartoonni hedduun haala sirrii hin taane taa'anii daa'ima hoosanii daa'ima harma afaan kaa'anii harmi isaanii deebi'ee mideetilii guutaa daa'imni isaan nan gahan arganne isaan dhukkuba jechuudha. Haadholiin tokko tokko hanga daa'imni beela'ee boo'utti hin hoosisani. Haa ta'u malee boo'uun mallattoo beela'uu isa dhumaadha daa'immaniif. Daa'imman osoo hin beela'in dura mallattoo hedduu agarsiisu. Tokko tokko immoo haadholiin hojiittis biizii ta'anii haa ta'uu sababa adda addaan osoo daa'imni beela'ee hin boo'in deemanii hin hoosisani. Kanaafuu akkuma kanaan dura jedhaa ture daa'imman ji'a ja'an jalqabaa garaagarummaa sa'a 2-3 harma hoosisuun murteessaadha. Daa'imni beela'ee boo'uun qabu dirqama. Akkuma amma jedhee boo'uun mallattoo beela'uu isa dhumaadha. Jalqaba osoo boo'in dura maal godhu daa'imman yeroo beela'an iji isaanii ariitiidhaan sosocho'a. Quba isaanii afaan kaa'uudhaan quba isaanii hodhu waanuma argan kana gara afaanitti erguudhaan hodhu. Qaama isaanii amma ammaa sochoosu irriteebil ta'u amala dhabu mallattoo akkas akkasii yeroo isaan agarsiisan hoosisuun barbaachisaadha dabalataan sa'a 2-3 hoosisuun akka jirutti malee hanga daa'imni hodhutti
yoo eegnee hoosisne tokko harmi isaanii guutee isaan dhukkuba akkuma amma jenne. Lammaffaanis daa'imni immoo aannan gahaan argatee waan hafuuf qaamni isaa dabaluu dhiisuu danda'a. Kanaafuu egaa engorgement yookaan harmi aannan hin guutuu kanneen fidan keessaa tokko haala taa'umsaa sirriin taa'anii daa'ima hoosisuu. Lammaffaa osoo harma tokko keessaan fixiin gara biraatti dabarsuu. Sadaffaan immoo hanga daa'imni beela'ee bo'utti eeganii hoosisuun qabxiilee gurguddoodha jechuudha. Daa'ima harma hoosisuun dabalata dhukkubbii sababa harmi aannaniin guutuu kana dhufu hir'isuuf maal gochuu qabu? Darbee xiqqoo harkaan ilmuu yoo baay'ee ammaa guutee hanga daa'imni barbaadu oolte darbee ammaa ilmuu xiqqoo jechuudha. Yoo baay'isanii ilmanii ammas harmi dafee guuta. Sababni isaas hangi aannan harmi oomishu hanga aannan ba'e yookaan hanga daa'imni hodhe yookaan ilma irratti hundaa'aa waan ta'eef baay'isaniis ilmuu hin qaban xiqqoo qofa ilmuu qabu jechuudha. Akkasumas baattuu harmaa yookaan xuuxmayaa jedhamu kan harma jabeessee qabu godhachuu hin qabani. Harmi isaanii guutaa waan ta'eef yeroo kana xuuxmayaa jabeessee qabu yookaan baattuun harmaa jabeessee qabu dhukkubbiittuma waan ta'eef kana gochuu hin qaban jechuudha. Kan baay'ee ta'e kan baay'ee isaan qabu uffachuu hin qaban. Akkasumas jirbii yookaan fooxaa bishaan xiqqoo ho'e yookaan immoo bishaan xiqqoo qabbanaa'ee dilallaa'ee kan cabbiis qabu haa ta'u kan kanaan jiidheen harma xiqqoo ho'isuu yookaan dilalleessuu. Breast engorgementiif lamaanuu ta'a. Kan ho'es kan dilallaa'es. Kanaafuu bishaan xiqqoo ho'een harma ho'isuu yookaan bishaan dilallaa'een harma qoorsuun ni ta'a jechuudha. Dhukkubbii kana ni hir'isa. Dhukkubbii sababa breast engorgement yookaan aannan harma keessa guuteen dhufu. Kanneen harmatti dibaman jiru dhukkubbii hir'isuuf qorichoonni tokko kanneen akka daayikilofeenaak yeroo ammaa qorichoonni tokko jiru kanneen dibamanii dhukkubbii hir'isan. Kanneen kana yoo baay'ee dhukkubee isaa rakkise dibachuu ni danda'u jechuudha. Akkasumas immoo yoo baay'ee kan dhukkubbii qabaate kanneen akka parastaamoolii, ibuprofeen wantoota akkasii fudhachuun ni danda'ama. Qabxiin lammaffaan akka harmi dubartoota daa'ima harma hoosisan akka isaan dhukkubu kan taasisu keessaa tokko harmi isaanii uumamumaan aannan hedduu kanneen oomishan guutuu osoo hin ta'in uumamumaan harmi dubartoota tokko amma daa'imni barbaadu ol kan oomishu jira. Hyperlactation yookaan excess production of breast milk jedhaman kun kana ilaalchisee barnoota kanaan dura hojjedheen ture. Wanti kun dhukkubbii harmaa qofa miti kan inni fidu. Daa'imni illee yeroo harma hodhu ammaa fe'amuu danda'a. Sababni isaas aannan harma keessaa gadi jigu hedduu waan ta'eef amma daa'imni liqimsuu danda'u ol waan ta'uuf ammaa daa'imni fe'amuu danda'a. Kana ilaalchisee kophaatti barnoota hojjedheera waan ta'eef harmi aannan hedduu kan oomishu yoo ta'e maal gochuu qabu kan jedhu mee isa ilaalaa. Qabxiin sadaffaan cufachuu daandii xannacha aannan oomishuu kan gara fiixee harmaa fidu. Blocked breast milk ducts. Harmi haadhaa yookaan harmi dubartootaa akkuma burtukaanaa gola xixiqqoo aannan itti oomishu qofaatti qaba. Isaan kun yaa'anii bakka tokkotti dhufaniiti kan daa'imni keessaa dhugu jechuudha. Daandiin bakka itti aannan oomishame breast milk duct bakka itti oomishame sana ka'ee hanga fiixee harmaatti dhufu sun tarii sababa adda addaanaan yoo cufate aannan sana keessa ba'uu waan dhufu achi keessa ture dhukkubbiittuma. Kun dhukkubbii qofa osoo hin ta'in da'uun infekshinii uumuu danda'a jechuudha. Daandiin sababa adda addaatiin cufatee yoo aannan akka hin dabarre ittisanii dhukkuba. Wanti akka dhiitoo xiqqoo dhukkubdus qaqqabanii mul'achuu mala yeroo kana. Harma isaanii yoo sirriitti qaqqabanii ilaalu ta'e dhukkubbii harma sababa blocked breast milk duct yookaan cufachuu daandii xannachaan dhufu dhiitoon xiqqoo tokko ni mul'atti. Sababni isaas aannan achi keessa yaa'aan jiru waan ta'eef achi keessa guutee isaan dhukkuba jechuudha. Kanaaf furmaanni maadhaa? Kan blocked ta'e kana kan cufate kanaaf furmaanni tokko dafanii harma hoosisuudha. Irra caalmaan aannan isa harma dhukkuba sana keessa jiru hoosisuudha. Amma hoosisuu caalmaan immoo harma isa dhukkubaa jiru sana hoosisuu akkasumas bishaan xiqqoo ho'aa ta'een qaama dhiqachuu fooxaa bishaan ho'aan jiidheen harma xiqqoo ho'isuu akkasumas immoo yeroo daa'ima harma afaan kaa'an yookaan yeroo daa'ima harma hoosisan bakka sana suuta sukkuumanii aannan akka fuulduratti yaa'u taasisuu. Gently messaging the lamp towards your nipple while your baby feeds. Ishee cufatte sana pireejeriidhaan banuu jechuudha. Sukkuuma harma isaanii akka aannan gara fuulduraatti yaa'u taasisuudha. Bakki itti hiitotee sana qabanii jechuudha. Maasaajii gochuun. Kana goonaan wanti kun ni dhiisa ofumasaa. Qabxiin arfaffaan madaa'uu harmaa yookaan mastitis kan jedhamudha. Kana ilaalchisee kophaatti akkuma silaa jedhee kophaatti barnoota hojjedheera. Madaa'uu harmaa maalti fidaa? Harmi yeroo madaa'u mallattoo akkamii qaba?
haadholiin maal gochuu qabu kan jedhu qofaatti hojjedheen ture. Isa ilaaluu dandeessu. Liinkii isaas kana jala isinii kaa'a. Akkasumas immoo qabxiin guddaan kan maatiin beeku kan haadholiin beekuu qaban fangaasii godhachuu harmaadha. Nipple trash yookaan breast trash kan jedhamu jira. Inni kun dhukkubbiin isa kana yeroo dheeraa tura. Hanga ji'a 2-3 tura. Dhukkubbiin harmaa kan sababa trash kun yookaan sababa fangasii dhufu kun harma lamaan irratti kan dhaga'amudha. Kanneen kaan yeroo hedduu harma tokko fa'aa qofaadha. Inni kun harma lamaan irratti dhaga'ama. Darbees nagaa erga hoosanii booddee xiqqoo ture kan isaan dhukkubudha. Akkasumas immoo hoosisuu booda hanga isaa 1-2 isaan irra turuu danda'a dhukkubbiin harma kana kan sababa fangasiitiin dhufu jechuudha. Akkasumas kanneen armaan olii hunda sirreessanii haala taa'umsa isaanii amma daa'ima hoosisanii waan hundumaa godhanii yoo fooyyuu dide wanti kun sababa fangasii ta'uu danda'a jechuudha. Dhiyeenyatti qoricha farra baakteeriyaa fudhatanii kan turan yoo ta'e akkasumas immoo afaan daa'ima isaanii wanta adii akka aannanii kan hin gadhiisne. Aannan yeroo hedduu afaan daa'imaa keessa addaatee jiru ni gadhiisa ofuma isaa. Haa ta'u malee afaan daa'imaa keessa wanti adii kan afaan isaanii hin gadhiisne. Naannoo daayiperiin itti hidhamus tariiti wanti adiin yookaan diyaapper dermaataatis yoo jiraate afaan isaanii keessa fangasiin yoo jiraate wanti adiin wayii arrabarraa yoo jiraate kanarraati afaan daa'imaarraati gara harmaatti darbuudhaan harmi haadholii fangasii godhachuudhaan baay'ee isaan dhukkubuu danda'a jechuudha. Haa ta'u malee harmi haadholii kan akka afaan daa'imaa sana adiin ta'u. Harmi isaanii fiixeen kan sarara baase kiraakri kan ta'e jechuudha. Akkasumas immoo kan goge yoo ta'e darbees wanta adii xixiqqoo yoo godhate fangasii harmaa ta'uu danda'a waan ta'eef ogeessa fayyaa mariituu barbaada jechuudha. Kanaaf furmaanni maadhaa yoo harmi isaanii fangasii godhate kan jalqabaa fangasiin kun bakka jiidhinaaf ho'a qabu waan jaallatuuf baattoo harmaa yookaan xuuxmaayyaa ammaa jijjiiruu qulqulleessuu fi kan harma hin qabne yookaan taayit hin taane uffachuu. Yoo baay'ee jabeessee isaan qabe xuuxmaayyaan yoo ammaa jijjiiran ta'e aannan harma keessaa xiqqoo cabuudhaan bakka sana jiisuu danda'a. Fangasiin immoo bakka jiidhaaf ho'aa ni jaallata. Kanaaf ammaa xuuxmaayyaa yookaan baattoo harmaa jijjiiruu qulqullinaan eeguu akkasumas immoo kan baay'ee isaan hin qabne godhachuun murteessaadha. Bishaan ashaboo waliin danfeen erga qabbanaa'ee booddee fiixee harmaa miicuu kun egaa saamunaa malee ta'uu qaba. Kanaan dura barnoota hojjedheen ture. Dubartoonni harma hoosisan saamunaan harma isaanii miicuu akka hin qabne. Bishaanuma ashaboodhaan danfee erga xiqqoo qabbanaa'ee booddee akkasumaan miicuu. Akkasumas immoo wanti kun eessaa dhufa afaan daa'imaan niiraa isaaniitti darba. Osuma qoricha harma isaanii irratti dibatanillee afaan daa'imaa sana keessaa fangasiin hin banne taanaan daa'imni yeroo deebi'ee hodhu deebi'ee isaan qabata. Kanaaf afaan daa'imaa fi fiixee harmaatti dawaa farra fangasii ogeessa fayyaa mariisuun fudhachuu. Antifangal kireem kan ta'an jiru kan harmatti dibamanii fi afaan daa'imatti dibaman kana fudhatanii fangasiin dhabamsiisuu qabu jechuudha. Daa'immaniif daayipperii erga jijjiiranii booda osoo saamunaan harka hin dhiqatiin harma isaanii qabanii hoosisuu hin qabani. Fangasiin sun naannoo daayipperii sana jira achi immoo dhufee harma isaanii yeroo qaban naannoo sana qabata jechuudha. Yeroo kana egaa harmi isaanii mallattoo biraa qabaachuu dhiisuu danda'a. Dhukkubbii yeroo dheeraa turu qofa qabaachuu danda'a jechuudha. Fangasii harmaa kan akka mallattoo guddaatti fudhatamu. Kanaafuu kanneen kana goonaan kunis kan beenaa hin ta'e kan fayyudha. Haa ta'u malee kana adda baasnee yaallu taanaan dhukkubbiin harmaa kan ji'a 3-4 turu kan haadholiin akka daa'ima harma hoosisne ittisuu danda'u. Dubartoonni tokko tiriitmentii yookaan mana yaalaa dhaqanii yaalamuu dhiisuurra harma hoosisuu adda kutuu danda'u jechuudha sababa kana dhukkubbii cimaa waan qabuuf. Kun garuu waan salphaatti fayyuudha waan salphaatti baduudha. Haadholiinis dhukkubbii kana isaanitti dhaga'amuu qabu firii ta'anii kan hoosisuu qabanii daa'immanis immoo aannan dhabuu qaban jechuudha. Ammaaf barnoota waliigalaa ni qabadhe kanadha. Kan karaa koomentii gaaffii naa dhiyaate kanaaf akka gaaffii isheetti harmi ishee ji'a 2-3 wal ishee dhukkubaa jira. Kanaaf maal gochuu qabdi jalqaba harmi ishee aannan hedduu oomisha yoo ta'e humnaa ol kan daa'imatti baay'ate yoo ta'e akka armaan oliitti sirreessuudha. Lammaffaa garuu akkanatti fakkaatutti qabxiin guddaan kan dhibeen ishee ji'a 2-3 waan tureef wanti kun fangasii harmaa ta'uu danda'a. Kanaaf afaan daa'ima ishee addaatee jira taanaan fiixeen harma ishee xiqqoo kiraakdi ta'ee sarara xiqqoo qabaatee gogee jira taanaan qoricha farra fangasii kan naannoo sanatti dibamu jira afaan daa'imaaf harma isheetti kana fudhachuun murteessaadha. Darbees immoo qoricha dhukkubbii hir'isu kan harmatti dibaman jiru akkasumas immoo fooxaa xiqqoo bishaan ho'een jiisanii harmarra kaa'uun murteessaadha jechuudha. Haa ta'u malee hedduun isaa baay'ee kan rakkoo fidu miti kan ofumasaa deebi'ee baduudha.
waan fedheef dhukkubbiidhaan rakkachuurra ogeessa fayyaa mariisuu waan gaariidha. Waan dhaggeeffattaniif galatoomaa, turtii gaarii.